هيا ليش تنقبوا خلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان أردفتوني لا تبير يا مالي بكان سنة متدور رد بدين ترى واي عند عالم بابكاتو ده حيا الردي بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسنينجا أكم جرتان هردفتوني بيجي خيا تي في كسب غرتي يوتيوبي هند خيا نجا كبدني كقالي في غاري إلمان رمودا وانني نرانتنا جركما لايفي أولسينف شير غودادا واي ilmaan oromoodha biyya keessaa fi biyya alaa jirtan keessattuu gartee oromoonni biyya alaa keessatti argamtan ilmaan oromoodha jechuudha. Andu'aalam Baabiqaatu yookaan abbaa seenaa peejii isaa maarki akka itti goonu maarki jechuun raayitii san akka itti goonu akka nam tokkollee nu gartee peejii isaa kana diinni taraa yeroo irra deddeebi'aniiti wanni isaa kana jalaa gubaadhaa turan. FB isaa jala gubaadhaa turan. Seenaa Andu'aalam Baabiqaatuudhaa keessatti seenaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif gartee keessattuu waggoottan afran dabran kana Andu'aalam Baabiqaatuudhaa nama akkam akka ture anis beeka isinis beeytanii walii himuun wanni waanatti hin jiru fakkaatti. Keessattuu yeroo fincila diddaa gabrummaa labsiin command post yookaan emergency state jaamusanitti Andu'aalam Baabiqaatuudhaa laptop irratti hoggaa seenuu dadhabe bilbila irra seenaadhaa ergaa hedduu ilmaan oromoodhaatiif dabarsaa ture. Akkuma qeeroodhatti gartee
waan takka waan hedduu garaa nama nyaattu gaafa seenaan Andu'aalam Baafiqaaduudhaa dhalattu ilmoo isaa ta dhalatte bira labsiin kumaandi poosti labsamtee namni kun nama gartee maal jeetiin isiniif hima osoo san hin jiin foodda mana isaatiin bahee nama baafatee harka guddaa Oromoo biraa qabu galata guddaa Oromoo biraa qaba arrammoo anininis naan jeetii miti information dhiyoo tana website takarrattiin seenee arkee website gartee FB kanarratti ka gartee namni jala wanni hin goone hoggaa inni arraan tana wanni nuu dabarse waan takka nuu oduu takka nuu gadhiise borummaa FB isaa midra safaariin gitabittuun ilmaan abashaadhaa tak jalaa goote sheer walii godhaa viidiyoo tana hadaraa sheer walii godhaa ankaniin kana seeneef yookaa Andu'aalam ilma ganda kiyyaa ta'eetii miti yookaa wanni ta'e miti oromummaa waliin qabnu fi sabboonummaa isaatiitu na booje waan kana sabboonummaa gurbaa sun qabu rooba osoo hin jiin wanni osoo hin jiin Andu'aalam Baafiqaaduu Damballaash Gammadaadha seenaa boonsaadha qabaa kanarraagaa ka'uudhaan peejii isaa kana maarke akkatti goonuuf akka diinni gartee jalaa cufuu hin dandeenyeef piroosesa eegalee jira websaayitii sanarratti harka piroosesa inni eegale kanarratti dooraala Ameerikaadhaa 1430 gaafatan namni kun nama jireenya isaa dhiisee qabsoo bilisummaa Oromoodhaatiif bahee if kannee ilaa amma yeroo ammaan tana keessa jirru kanatti waan adda addaa wanni godhaadhaa jiru jechaadha kanaaf waan taateef Oromummaan jidduu fi moggaa hin qabdu amantiidhaan khutaadhaan maaliin gargar hin baanu gootota keenya yoo nuti hin jabeeyfanne namni nuuf jabeeysu hin jiru gootota keenya yoo gartee nuti qabaa hin tolchine namni nuuf qabu hin jiru waan kana taateef Andu'aalam kana bira dhaabbannee amma fakkeenyaaf akkeetti Oromoon hoggaama himaayitu loomiin beeytaniimi tuuttoo firiin takka firiin 50 nama tokkotti ba'aadhaa jan firii takka fidaa yoo jan ammoo namuutu fuunfataadhaatuma funyaan jala qabachaadhaa akkuma taphaa tokkotti walitti qabee geessaa jan yeroo ammaan tanaa tanatti dooraala Ameerikaadhaa 1,430 kun kapiroosasaa maleedha isaatti ulfaatuudhaan mala obboleessa keenyatti hedduu ulfaatuudhaan mala maaliif bara abran kana alaa fi mana isaatu quban qabu inninis akkuma leenca keenya gooticha hayyuu Oromoodha akkasuma islaamotaatti raayyaa abbaa mancaatti nama jireenya isaa dhiisee bahe jechuudha raayyaa abbaa mancaa dhiyoo tana waan ajaa'iba isinitti ta'u tanaas yeroo birootiin irra seenaa nama mana pilaana qabu tokko Finfinnee keessaa hin qabne jechuudha nama mana pilaana qabu tokko raayyaa abbaa mancaa Finfinnee keessaa hin qabu jechuudha Andu'aalam Baafiqaaduu irratti naasa'u jira jechuun fakkeenyaan godhe jeneraal raayyaa abbaa mancaa so namaan akkaan dinqisiifadhuu fi akkaan jaaladhu keessaa gootonni keenya gaa'ii lakkaawee hin fitu Hamzaa Booranaa jettaa hedduu dhagaa amma jechuun toopikniin irraa qabadhee haasawaadhaa jiru waa'ee Andu'aalam Baafiqaaduu Damballaash FB isaa kanarratti jechuudha wanni godhuudha yeroo biyya teenya keessaa mootummaan Amaaraan durfamu fi bulguun ilmaan Tigraay hoggaa gartee Oromoo irratti bobba'an kana Andu'aalam Baafiqaaduudha nama guyyaa 2-3 dura dursee nuun dubbachaadhaa waan kana nuuf himaadhaa ture jechuudha waan kana taateef ilmaan Oromoodhaa kunoo akkumaan asirra maxxanseetiin jiraa gartee maqaa isaa guutuu isinii maxxanseetiin jira akkaawuntii isaa isinii maxxanseetiin jira bira dhaabbadhaa gargaaraa goota keenya nuutu jabeeffataa nama yeroo gartee Oromiyaan diinaan cuubamtee turte sanittis oduu adda addaa nuu dabarsaadhaa ture haga ammaatti Harargees ta'ee Jimmaas Walloos ta'ee Shawaas Wallaggaas ta'ee Booranaas Gujiis ta'ee Arsiis Baalees ta'ee Walloos Iluu Abbaa Boraas ta'ee gartee hunda kutaalee Oromiyaadhaa keessa deemee oduulee adda addaa hiccitii diinni dalagu nuun gayaadhaa ture Andu'aalam waan kana ta'eef
gatiin amma fibii isaarratti wanni godhuudhaaf gaafatan kun jechuudha maarkitti godhuudhaaf gaafatan kun isatti ulfaachuudhaan mala nama itti dhiisee qabsoo bilisummaa Oromoo irraa gurra qabatee wanni jechaa turedhaa miti waan kana ta'eef gargaaruudha qabna hadaraa obboleeyyan kiyya sheer godhaadhaa Andu'aalam Abbaa Seenaa peejii isaa kana maarkitti haa goonu diinni jalaa cufaa akka cufuu hin dandeenyeef obboleessi keenya Andu'aalam Baafiqaatuu Damballaash Biroososa eegalee jira Dooraala Ameerikaadhaa kuma takkaa fi 430 waan gaafataniif koottaa bira haa dhaabbannu yaamicha lammummaadhaa lammiin koo haga dandeeysan gargaaraa inni jenne anaatu jechuudha jira jijjiirama amma argame kana keessatti shoora guddaa nama taphataadhaa ture ammallee taphataa jiru waan ta'eef haa gargaarru bira haa dhaabbannu diinni ilmaan Oromoodhaa garaan isaanii haa gubatu peejii obboleessa keenya Andu'aalam Baafiqaatuu koottaa maarkitti haa goonu akkaawuntiin isaa akkaawuntiin jechuudha akkaawuntiin Andu'aalam Baafiqaatuudha akkuma asirrattis maxxansee jirutti 1328 takka Oromiyaa International Bank maqaa isaa guutuun kunooti Andu'aalam Baafiqaatuu dammaqaadhaati akkasitti bira haa dhaabbannuun isiniin jaa hammaataniis numa dhumti Khana waan taateef obboleessa keenya bira haa dhaabbannu gartee goota keenya numaatu jabeeffataa akkasiin isiniin jaa obboleeyyan kiyya namoonni yaada qabdaniis invite amma asirratti nama tokkoon wanni irrattiin bilbila irratti narra bilbilaadhaa ture nama kanaas haraka akka gartee wanni deeffatu akkamirratti akka erginu obsa sirratti ergina akkana naan jee ture no kuno namni sunis ammasuma jala jira narratti erginaadha gara Andu'aalam Baafiqaatuudha directidha maqaa isaa guutuudha isinii maxxanseetiin jira peejii isaatis isiniif maxxanseetiin jira gara peejii isaa sanirratti achumaan akkasitti hucciisaadhaaf hin jeen maaliif jennaan wanni ammaan tana jechuudha ilmaan Oromoo irraa barbaachisaa nuti wal bira dhaabbannee gootota keenya dabeeffannee maqaa keenyaas eegganne maqaa fi kana namni bakka harkatti akka shalleedhatti wanni godhaadhaan deemu maqaa fi namni jabeeffateeti maqaan keenya kun qaaliidha maqaan Oromoodhaa qaaliidha sabni hundinuu osuma qaalii ta'uu abbaadhaan maqaa fi eeggataa maqaan fi qaaliidha fakkeenyaaf namoonni amma as keessa jirtan ni beeytanii yeroo gartee Jawhar Mohammad Ameerikaadhatti kutaa Minisootaadhatti jechuudha waa'ee kanarratti eegalu namichi bulguun Amaaraa tokko Gabriel moo namaan fakkaanne tokko Jawhar Mohammad irratti piiteeshina banee ture namoonni yaadattan yoo jiraattan yeroo san keessatti piiteeshinni suni Khamaalju Jawhar Mohammad is the first terrorist in Africa amaarree khajuu tokko banee ture yeroo san keessatti ilmaan Oromoodhaa kanoo dummeeysan huntiqqeeysinii bahaadhiyatti khaabaa khibbatti akkasitti yeruma sanitti jechuudha piiteeshina san guunnee namicha san irratti wanni goone yoo yaadattan yeroo ummanni Amaaraa piiteeshina san Jawhar irratti voice kannan sagalee irratti kannan Oromoo meeqa turte Oromoon nama 160 turte Amaarri nama 590 yeroo sanitti short screen irraa godheetiin ture yoo barbaachisaa taate maan isinii kanna yeroo Jawhar Mohammad irratti wanni godhan san jechuudha piiteeshina rabbanan namoonni yaadattan jechuudha as keessa ni rifadhe hoggaa Oromoon nama meeqa Amaarri isaan kamta akkatti kan nu dura kute jee akkasittiin email adda bannee jechuudha email adda bannee waliif share goonee ragaan namoonni as keessatti yoo jiraatan ragaani taanii jechuudha nutis qabsoon kan nu danda'ame godhaadhaatuma turre yeroodhaan sa'aaja hojiidhaaf bahee deebu alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u Amaarri nama 500 fi maal ture nama 900 ture Oromoon nam 13,000 deemti so I am very happy hedduudhaan gammadee jechuudha waan sanirraa akkasii obboleessa keenya kanaas isinii maxxanseetiin jira nama jijjiirama kana keessatti shoora guddaa taphatee ammallee shoora guddaa taphachaadhaa jiru obboleessa keenya Andu'aalam Baafiqaatuu Damballaash bira haa dhaabbannu peejii 2 jalaa guban peejii 2 moo 3 jalaa guban kaniin an beeku jechuudha
maaliif oduu adda addaa wanniidhaan gahaa sheer godha sheer itti muuda waan kana taate jechaaf obboleeyyan kiyya warroottan gartee keessattuu daayisporaan biyyaalaa jirru waan dandeenyarraa Andu'aalam haa gargaarru qaaniidhamma waan tan inni nu bira wanniidha jechuun piroosesa kanaaf wanniidha jechuun jechuu nama keessa kutee dhuufuu wayyaaneen guddoo dhuufte gabaasaadhaaf nuuf gabaasaadhaa ture jechuudha waan kana taateef nafxanyaan gitabittuun ilmaan abashaadhaa midra safaariin nuu ciisaadhaan jirtu keessattuu amma dhiyeenya kana biyya London magaalaa Manchester keessatti Amerikaa Floridaadhaa fi magaalaa Dallas keessatti akkasuma Canada magaalaa Torontoodhaa keessatti akkasuma Australia magaalaa Melbourne fi Victoria keessatti biyyootan Europe kana warra Denmark keessatti namoota hedduu eebisaniiti gara miidiyaa irra gabbabbaasanii jiran haala kamiin akka attack miidiyaa godhuu danda'an social media irratti jechuudha kanaaf Andu'aalam Baafiqaaduudha isaanii wajjin waan xiiqii qabatee Oromoodhaaf hojjetaadhaa jiruuf akka gartee wanni kana isarratti hin gubne akka peejii ammaan tanaa kana isarratti hin gubne bira haa dhaabbannu waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh isa bira haa dhaabbannu wanni isaatis akkaawuntii isaatis waa hunda isaatu achirratti godheetiif hin jira ammallee irraan isinii deebi'aa ajandaadhaan gartee ani amma qabadhee dhiyaadhee irrattiin isinii deebi'aa ilmaan Oromoo biyyaalaa jirtan khoottaamee peejii Andu'aalam abbaa seenaadhaa peejii isaa kana maarkii itti haa goonuu akka diinni jalaa cufuu hin dandeenye obboleessi keenya Andu'aalam Baafiqaaduu Damballaash piroosesa eegalee dooraala 430 waan gaafataniif khoottaa bira haa dhaabbannu lammiin koo hanga dandeeysan gargaara haa deeggarru Andu'aalam Baafiqaaduu Damballaash jijjiirama ammaan tana dhufe kana keessatti nama shoora guddaa taphataa ture ammallee taphataadhaa jiru haa gargaarruu bira haa dhaabbannu garaan diinaa haa gubnu garaa diinaa haa gubnu akkaawuntiin isaatii fi gartee maqaan guutuun isaa asirratti isiniif maxxanee jira ammallee irraan isinii deebi'a akkaawuntiin isaa 13 duwwaa hoggoo afur takka Oromiyaa International Bank haala kanaan jechuudha bira dhaabbannee peejii isaa kana raayitiitti goonee maarkisan akka gartee raayitii akka gartee namnummaan tokko kara deemaan dhufee gubuu hin dandeenye lakkoofsa isaa taanaanis kara keessaatiin naqunnamuu dandeeysan daayirektii qunnamtanii isiniifin kan namni kun nama qabsoo teenyaaf jechuu jijjiirama ammaan tana dhufe kanaaf jechuudha wanni gartee diinagdeedhaanillee if dagatee jiru waan ta'eef sheer godhaadhaa namoonni yaada qabdan asirratti asseenaadhaa shamarran keenyaas yaada kannadhaadhaa irratti waliigalaadhaa kana waan wanni jennuu miti tak gooneetuma waan gartee isatti bakka inni jirutti bakka inni gartee himate kanarratti bira dhaabbachuudha beekadhaa waan takka maastaniin irra deddeebi'ee isiniif himu waan kana inni himachaadhaa yookaan wanni jechaadhaan jiru weebsaayit irra seeneetiin piroosesa inni eegale kanaa fi hedduu waan garaana nyaate jechaafiin ol bahee dubbadde oromummaa jechuun nuti jidduu fi moggaan qabnu kutaadhaa fi amantiidhaan gargar hin baanu silaan irraan tan ol bahee waa'ee gartee gandummaadhaatiif waa'ee kanarraa dubbadde ganda jaanii warri waa juu sun jechaadha warri imma Biraanuu Juulaa fa'aa xamadee harkaa qabu Biraanuu Juulaatis wanni inni jeessu waa'uma dhugaadhaa jee Jeneraal Biraanuu Juulaadhaa namaan akkaan kabajuu fi goota onnee qaraa wayyaaneen gaqqabaadhaa turte keessaa kun hin barbaachisu nuti walii dhiiguun ani khaniin itti beeku oromummaan dhiiga keenya akkanaa khoottaadhaa itti muudaadhaa namoonni yaada qabdan namoonni bakka kanarra gaafii qabdan akka jaan oromoon hoggaa maaytu dhiirti ijaan rima walirraa fuutii jaan tanoo dhageessanii dhiirti ijaanii rima walirraa fuutii jaan maal jechuudha waan gartee siingalin yoo didan duraan didanii isaabanii gimmidanii higgii mataa fi mudanii jaan khoottaadhaa warreen gartee gaafii bakka kanarratti qabdan wanni godhadhaadhaa gaafiidhaas gaafachuu dandeessan waan booda gartee oromoo yoo maaytu waan jette dhageessanii jetteen jaanii fuuteeti ilmoon idduudhaa dhalatte hin jirtuu taatee jammaqaan isiidha eenyu fuudhe
jetteen ja'anii fuuteeti ilmoon idduudhaa dhalatte maqaan isiidha injirtuutti moggaasanii jaan maayimaayis Oromooti seef godhe yoo siite jetteedha ja'anii fuudhee ilmoon idduudhaa dhalatte immoo hinjirtuu taate jettu maatiitu aruuza godhatee waa hunda godhatee eenyu fuudhe ja'anii fuudhee jechuudha ilmoon isaan idduudhaa dhalattee hoo hinjirtuu taate maaliif achi booda deemnee waan biroo xibaaruudhaa fi maal jechuurra ammumaan tana fuula kana duratti waan kana viidiyoon laanuu wannimma afaan namaati dhageessanii ammas arrabni daaga bu'e hin deebuu jan miilli daaga bu'ee caccabe immoo ni deebi'aa jan waan kanaa ta'eef amma kuni wanni nama dubbachaadhaa jiru kun akka arraba daaga bu'eeti akkasitti koottaadhaa bira haa dhaabbannuu haala kanaan obboleessa keenya andaalan baafikaatu hayyuu keenya bira dhaabbannee peejii tokkicha isaa kana raayitii yaatti goonu achi boodarra diininis nam tokkollonis jalaa gubuu hin danda'u abbummaan fedhee jalaa gubuu hin danda'u as koottaadhaa irratti waliigallee peejii isaa kana akka nam tokkollee nu jalaa gubuu hin dandeenye irratti hagoonuu dooraal Ameerikaadhaa humna takkaa fi 430 gaafatanii mataa isatti isa qabsoorra jira waggaa afran kan qabsoo geggeessaadhaa jira waan ta'eef godhuu hin danda'u inni mata itti ulfaata kanatti nutti ammoo yoo kam xiqqaate dooraalaa meeqatti wal lugaa akkasitti gartee wanni haa goonuu hin dhaamsa kiyyaa namoonni yaada qabdan ol bahaadhaatii yaada qabdan san gaafachuu dandeessan carraa isiniifin kanna nama tokkollee karaa bilbilaatiin isiniifin afeeraa jeetiin ture hin dandeenye nama kana dhaggeeffattanii bilbila harkaatiin isiniifin bilbila wanniidhaatiin isiniifin afeera jeen ture nama kana harkachuu hin dandeenye silaa isiniifin wanni godha jeetiin ture harkachuu hin dandeenye nama silaamma isiniifin afeeraadhaan ture akkasii namoonni yaada qabdan invite gaafadhaadha sheeris waliif godhaadha meemman tana namoota yaada qabanirraayin yaada xiqqoo takkaan fuffuudha namoonni reefuu na gaafachaadhaa turan injirani mee namoonni yaada qabdan lakkoofsa takka barreessaadha yaada nama jee kanarratti gaafata dura ibseetiin ol bahe yoo yaada qabaattan ol bahaadha yaada qabdan dubbadha afaan ceekurra kaataniin tattaa'inaadha sheer godhaadha yaada qabdaniis ol bahaadhaati dubbadhaadha obboleessa keenya Andu'aalam bira haa dhaabbannu mata duree barreesseetiin jira achi gubbaatti poosti godheetiin jira ol bahaadha dudubbadha sheeris waliif godha namoonni gaafii qabdan yoo jiraattanis gaafachuu mirga guutuudha qabdan invite namni feetanis ergadhaadha isiniifin khanna yookaan ergaa kiyya geeffadheetiin jira namoonni viidiyoon tun bira geessan sheer waliif godhaadha
waan kanatti yaadaadha gruupii adda addaa gruupii ammaan tana bannees ni jirti gruupii sanirratti sirmaachuudhaaf foozitti hirnaatii fi oromtitti sanyii taaddee birruudhaatii fi shukrii loof Real Madridii fi falmattuu sabaa abdii Khariima intala Harargeedha qunnamuu dandeeysan gara gruupii sanitti dhufuudhaaf akkasuma caffee jimmaatis qunnamuu dandeeysan gara gruupii sanitti dhufnee waan dandeenyu namuutu wanni goone khara sanirraa akka gartee itti waan goonaa jechuu barbaadeeti galatoomaa bulaa horaa ulfaadhaa dagaagaa balladhaa baleeyyan kiyya